dhugaa ijoollee qabattee nyaatullee yookaan hin qabdu ta'a. Mucaa nama kiraa manarraa kaffalattullee hin qabdu ta'a. Gara nama nyaata dhugaa akka kanatti dagattee kennattee naa walumaa kennattee dhabdu. Nama dhukkuba. Kennamuu numaa qaba maallaqa namaa waan ta'eef isallee irra deebiin gaafa. Wallahi akkuma keessaa hin yaada wallee nu qoode gaaree Dhugaarratti baabaa Nuraddiin illee hin beeka. Deemiti dhibba lamaan tokko siifan kennanaan jedhanii turan. Isaanis naaf hin kennine. Rakkina guddaa keessan jiraayu. Siifan kennaa dhibba lamaan tokko siifan kennaa gootu fudhadhu. Wanni itti nyaattu, wanni shaayii itti dhugnullee naan jedhan. Namni tokkollee naaf hin kennine dhugaarabbi. Asirra beetana bo'aa, asirra beetana naasaa. Amma diiroo kan hin jammareen rakkannaanan asirra ba'e. Anarra moo isa wayya dhugaarabbi dhibba lama dhibba shanii nameen hin amne bar. Akkamitti dhibba shan dhaba, dhibba lama akkamitti dhaba. Wannan kan beekun beeka, mana ijaasaa kan beekun beeka dhugaarabbiin isin hin jaa. Lubbuu daragaggee. Mana kiraayyuu kaffaluu baattee akkamitti jiraatta biyya kana keessa? Eenyutu si jiraachisa? Lubbuu daragaggee. Hundi keenya yoo. Naddaa shufaara. Naarra natti kolfaara footoo isaa maxxansee tane atleast namni biraallee irraa baratu jee tane suuraa isaa maxxanseen. Maxxansinaan seenee kolfa akka soba ta'e maaliifat sobaan? Inni obboleessa kiyyaa akka nama tokkotti akka nama Oromoo tokkotti jechuudha. Dhiiga walirraa qabna bar. Anis Oromoodha innis Oromoodha. Na nyaata jedhee ta'e walakkaallee osoo naa galchee ani dubbadhu irraayyuu dubbadhu oduu lakkaallee dhugaa inni eenyu Kiyaar Bashir Oromoo ta'e ani dubartiin tuni mana ijaazaan jira rakkoo keessan jira wanna nyaadhu hin qabu wanna mana kiraatti kaffalu hin qabu jedhee itti bo'ee odoo inni Oromoo ta'e natti hin cakkanu ture dhugaa rabbiin isin hin ja'a. Dhibba lamallee dhibba shanillee naaf kennaa ture garuu inni eessa jira Itoophiyaa galee haraayyuu ani benan hojjedha. Galata waaqaa amma hojii galee jira garuu duraan ani rakkadee rakkoo cimaa keessan jira. Okay, dureetti ati siimi maal nutti boosa jala kana keer asimoo maal taate? Ani maalo beekamtuudha Mubaarak faa biratti baaba faa biratti beekamtuudha akkuma ishii kana nama bo'aa ture waan ta'eef ani ji'a shan eegan bo'uu jammaree. Waan ofiin galchichaa jirti ishiinillee himattuu isaati yoo bootan jiraate galchi dhugaa dubbachuu fi kaleessa galgala maqaa kee kaasnee turre kana booda muubeenillee dhukkubsatee namni sagalee nuu ta'uu dhabame surumaayyuu yoo kan didu ta'e abbootii amantii nu waamanii tooni isa biratti abbootii amantii biratti nu himamee tooni wanni kun hin dhiisna bakka maaliif nu tuffate bakka nu dadhabsiise waggaa dadhaban hin dhiisanidha natti fakkaate. Kana booda ani wanni barbaadu akka yaada kiyyaatti abbootii amantii nu waamtanii tooni abbootii amantii san biratti lakkii kanan ta'e hin kennu soo jedhe bakka ani jecha tokkicha bichaan barbaada malee wanni barbaadu hin jiru. Mee yaada qabdan nuuf hiraayi waan ofii galchi. Waan ofii galchi nan baatu. Isiin immoo maal himatti? Ishiin illee isuma himachaa jirti miidhuma kana. Gurbuma kanatu uummata kana fixee bira. Nama saddeet namni seemachaa. Dira dubaayee gara keessatti waan laga ijoollee durbaa waliin jiraatamu. Hin qabanu kaa dalagatanii hin qabanu barra. Makiinaa hote kan namaa of kireeffatu. Mee waan waliin galchaa asirraa nu dhageessaa dukkaneessitee jirta. Makiinaan kan nama makiinaan kan namaa kireeffatame oofama biyya kanatti. Makiinaan kan dhufee birriin irraa fuudhee awwalaa ambirriin awwalaa jedhama dhagaatti miti ambirriin awwalaa makiinaan qabadama makiinachi immoo kana yoo beektaa hin kireeffatama. Waa'ee keessatti kireeffatanii oofuu dhaqanii birrii maallaqa durbaarraa funaananii maallaqichaan dabarsanu jarri ittiin makiinaa irraa gimmaashii kaffalaa deemu dhuunfachuudha makiinaa. Siigala miti muudii akkasiitiin deemama Dubaayii keessatti makiinaa kiraa dhattee fudhatta miti gaafattee kiraa fudhattee birrii dhattee durbarraa birrii awwalattee fuutee birricha kaffalaa deemta ji'a ji'aan birrii isaa makiinaa dhuunfachuudha bar. Akkasitti jiraatti ijoolleen Dubaayii mataa keenya balleessan maqaan keessan habadu. Dalagadhu dhaqqii gadi bahi masraa buyya akka keenyaa masraa buyi dalagadhu. Wallaahi dhugaa nama garaa nam dhukkubsati wallaahi. Ijoollee Teslaa kana soo ammoo. Ijoollee rabbi silifatu. Okay, waan akkasii dureessa sun gina raabu hime silaati waan qabdu tolate maatti boosa birrii fudhatte miti ati. Eewu. Ati birriin si nyaatame fudhatte moo hin fudhanne?
Safra de gafra de malgudi sana sirra deema tokkummaa malgudi san deema diraama kuma lama. Eenyutu si nyaata? Eenyutu si nyaata? Miti yaarum Kiyaar Bashir. Kiyaar Bashir moo? Yaa. Maamu caaruma kana nyaata siin jedhaa bara hundumayyuu. Galgala boo'ee maraadhe. Kalee galgala boo'ee maraadhe dhufanii uummanni maal taate har'a siin boochan jedhan. Kalee galgala maqaa keelle doofne bakka kana booda tokkummaatti mannaa abbootii amantii nuufaa fidan bakka. Kiyaar kan kee maallaqa nyaate qoy. Maallaqa kee nyaatee. Beeka nyaate kee immoo? Diraama kuma lama. La ilaha illallah. Yoom nyaate kee? Akka nootti ji'a arfaffaa gaafa guyyaa 24. Harkaan itti kennite moo baankiidhaan galchite? Harkaan itti kenne. Birrii Dubaay 2,000 moo? Diraama 2,000. Hayyee namni biraa eenyuun Kiyaar nyaatettan ol galaa ammoo nama biraa inni isa sinfinna akka taane taane. Maammi ati bu'ii ati qulqulluudha bu'ii maammi. Waan ofii. Kottu waan ofii. Nama biraan galche moo waan ofii hin galche. Tesilaa fooloo godhaa ijoollee piliis. Ijoollee tesilaa kana fooloo godhaa asumaan. Nama baay'ee gaariidha inni. Okee waan ofii bakka nagaan dhufte. Mana fooloo godhaa. Bakka nagaan eegdan akkam jirtan hundi keessan. Okee nagaatis maallaqa nyaatamte. Ani kanan jedhu gaafa mana asliitti waliin haasoftan sanii beellama asliin nu qabate gaafa guyyaa 8tiin hin beeka sirriitti jechuudha. Guyyaa 8 jechuun immoo guyyaa muraasatu hafee gaafis maqaa kiyyaallee dhahee ture kan miiramaati jedheera. Ani 8,000 keessaa bari Itoophiyaa 85 qofa naaf galchee kanaafuu 5,000 fi 258 biraa qaba jechuudha. Birrii Dubaay 5,000 dhibbamee. 5,258. Hayyee namni biraa namni Kiyaar itti nyaate lakkoofsa barreessaa namni Kiyaar birrii koo nyaateettan. Guruupii baabaan nu hidhaneerra hin jiraayyuu bar nama 8 na fakkaatu walii galatti. Sheerii godha weessaappi nana bira hin jiru weessaappi irratti sheerii godhaa hin dhufani. Lafaa qaba ragaa qabachuu jira gaafadhu qoy kan mallee ragaatti hin deebina walittan funaanaafanii bar walittan funaanaafanii namni Kiyaar birrii koo nyaateeraa jettan muudiidhaan miti muudii miti siiresii ta'a Ismaa'il gaafa keessatti Kiyaar kennite. Weessaappi na bira hin jiru. Yeroo tokko na dhaga'ama osoo Kiyaar dhufeetu waliin dubbanne baay'ee natti tola garuu hin Ajjala jira ture bara dhufeera bara. ani bar mana Mubaarakitti wallahi guyyaa meeqa seeni dhufuu dide jechuudha. Mubeen illee itti bilbilee hin dide dhufu. Mubeen sababii kanaaf dhibeerra bu'e bara. Ana bira dhufee jira Mubaarak bira deeme himadhee dhufee nan kennaa bira koon hin jiru sin beenne ana akkana nan bakka rakkoon qabu.